Assalamu alaikum. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Hadhallee viidiyoo tokkoon hola garree jirra. Akkuma fuuldura keessanitti argitan maashinii isa juusii daakuu wajjin hadha juusii bareeda holii hojjanna jechuudha. Isa kana hin qaba. Asitti immoo kiyaarii hin qaba. Seeleraa jedhama. Inni kuni jechuudha afaan Oromootiin hin beeku. Akkas jedhama garuu isa kiyaara tokkoo fi gummaasha qaba. Asitti immoo maashina kana isinitti mul'isuu barbaada. Horri hin beekne jechuudha. Namni hin beekne hin jira jedhee hin yaadu. Akki banamu akkanatti asitti akkuma argitan kun gubbatti qaqqaraadamu. Kun immoo isa xalaltuu isaati wayim immoo isa masfaa jedhamu jechuudha. Asitti inni kun immoo asiin kajuusii gabbuusuudha. Akkuma agartan bootaa kanaan jechuudha. Asiin akkasuma asitti immoo kuni ka isii tana ittiin dhiqaniidha. Isii kana yeroo ittiin hojjanne kan ittiin hidhuudha. Inni kun as keessatti immoo kan juusii itti buufannu. Inni kun kan qoshaashaan yeroo juusii baafnu itti bu'u jechuudha. Inni immoo bootaa kanaan gala akkuma agartan jechuudha. Asirra inni kun akkanatti gala. Inni kun immoo gubbaadha akkanatti isinii gadhamama. Akkanatti qabama. Itti aansuudhaan immoo galchinu isii gingilchatti tana. Isii tana immoo asirratti kana gaxxamnee galchina akkuma haaluma agartan kanaan jechuudha. Isarratti aansee immoo isa kana akkuma agartan bootatti tan isinii mul'atti yoo taate isaa fi kun walitti gaxxamamuu qaba. Asitti akkuma agartan inni kun lama walitti gaxxamamnaan bakka wanti biraa hin jiru. Isiin tun immoo isiidhuma isa yeroo meeshaa itti naqamu wanta juusii godhattasa itti naqatan isaan qaqqabdanii akkanatti gadi ittiin qabatan jechuudha. Egaa akkana galchineen boodatti deebisnee kanaan akkanatti qolloofna jechuudha. Isaan boodatti immoo isa kana juusiidha itti waraabbannaa as ta'a. Isa kana barbaadan akkana kaffu gochuu dandeessanii wayim immoo akkana gadi qabuu dandeessan jechuudha. Sagalee ijoollee isinii galaa jira kolfaa jira mucaan kiyyaa jechuudha. Haa ta'u rakkoo hin qabu. Amma ka gara wujiititti hoo deemnu akkuma agartanii kiyaarii itti galfadhaa haaluma kanaan jechuudha. Kiyaara isii bootatti tana irraa muraa. Amma itti galfadhaa. Akkuma beektan kiyaarri faayidaa guddaa qaba. Fuula keenyaaf illee qaama keenyaaf illee waan hundaaf jechuudha. Faayidaa isaa isinii himee fixuu hin danda'u. Fayyaa keenyaafis akkasuma baay'ee nu gargaara. Yeroo amma sooma afaan keenya duwwaadha. Odoo waan tokko hin nyaatiin duratti miira sunnaadhaaf jedhame nyaanneen boodatti itti aansuudhaan immoo kana garaa keenya duwwatti dhunne faayidaa guddaa qabanii inni kunii fi inni kiyaarri kun jechuudha. Inni kun keessattuu baay'ee faayidaa qaba. Hoo dandeessanii torbetti yeroo 3 yeroo 2 odoo dandeessanii dhuddanii dhugaa isiniin jedha. Fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Amma gara wujiitti deemna. Faayidaa isaa hammatanii isiniin jedhe jechuudha. Amma gara wujiitti deemnu bootaa kanatti isa itti hojjetanudha. Akkanatti amma akka sagalee isaa isiniin jedhe akkanatti daakee hajaabee walitti deebina. Akkanatti nu baasa akkuma agartan. Amma egaa akkanatti nu baasee isa kana hin cuufna. Kunooti ammayyuu hin dhumne akkasumaan jira. Innaa garuu kunoo guutuu kana tokko argadhee jira jechuudha. Isa kana akkanatti ol deebisaa yeroo gootan akkana qaqqabuu qabdanii yeroo geessitan immoo isiitan akkana ol qabuu qabdanii akka isin jalaa lafarratti asirratti akka isin jalaa wanne hiqaa isin jalaan qoqqoshashne hoo dandeettan sooftiilee jira godhuu dandeessan jechuudha. Akkuma kana asitti waraabbadha. Isin mul'ate abdiin qaba asitti waraabbadha. Itti aansuudha ammallee haaluma kanaan kana fixee walitti deebina. Kunooti ka akkuma argitanii juusii keenya karaa salphaa ta'een karaa qallaaliidhaan hojjannee jirra. Haala kanaan mana keenya keessa fayyadamuu hin dandeenya. Inni kun dhugaa isiniin jedha baay'ee faayidaa guddaa qaba. Afaan keenya kan lugama oollisanii yeroo lulluuqannu akkuma dura isiniin jedhetti mira keenya sunnaadhaaf afaan hin qabne booda kana garaa keenya duwwadhunne gara salaata keenyaa ta'es gara biraatittis ta'ee nyaata dhuddoos ta'ee tapha kolfas ta'es deemuu hin dandeenye isiniin jedha. Viidiyoon keenya kanadha. Kana fakkaata akka isinitti tolu immoo abdiin qaba. Hoo isinitti tole laayikii gochaa subscribe godhaa maatii kiyya ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha.
haala kanaan viidiyoo adda kana fakkaatu hojjenneera. Wanti isin hin gallee fi wanti yaadan illee hojjiraate astaayitii keessan koomentii jalatti na barreessaa. Viidiyoo danuu wal arguu hin dandeenya viidiyoo biraatiin jechuudha. Amma viidiyoo biraatti walitti deemti nagaan turaa isiniin jedha.